Bara kana callistees jiraachuu hin dandeessu, dubbattees jiraachuu hin dandeessu. Yoo yaashama harkaan fuunee kabajamtoota daawwattoota koo nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanala keenya faaraa kan taatan qofti subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya immoo laayik godhaa isiniin jecha. Har'a immoo viidiyoo haaraadhaan mata duree haaraadhaan walitti deebinee jirra waan ta'eef aga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaa isiniin jecha. Dubbiin jiraa fi dubbiin fayyoo garam deemaa jira. Dubbiin jara sadan kana jira fayyoo sabboontuu jechuudha. Sabboontuun chaanaal ishii haadha koo jedha jechuudha. Haadha koo tuubii jedha. Garuu maqaan ishii sabboontuudha. Dubbichi garam deemaa jira. Sabboontuun maal jechaa jirti? Guyyaa gara guyyaatti yaadni ishii maali kan jedhu chaanaala isheerraallee argaa jirtu. Namoonni wanta kana hin dhageenye hin argine hin jirtanii. Wanta miidiyaa kanarratti naanna'aa jiru. Dubbiin fayyoo immoo dubbii hunda keenyatti jechuudha. Namni tokko gaa'ela namaa diigachuu isaa hin fedhu. Namni tokko immoo sababa malee jechuudha. Dubartoonni tokko yookiin shamarran tokko akka waan dhiironni addunyaarraa dhumanii jechuudha. Addunyaarraa dhumanii badanii dhiira tokko irraa yoo qabamanii abbaa nama gaa'ela qaburraa qabamu gaa'ela namaa diigu jechuudha. Sabboontus jalqabaa irratti yoo fudhattanii jira abbaa manaa fayyoo akka taa'e hin beekna. Daa'ima lama akka wajjin qaban hin beekna. Garuu sabboontuun ji'a jaha dura fayyootti dhaadataa turtee jeequmsi guddaan ka'ee wal lolaa turan jechuudha. Deebitee fayyoon dhiifama si godhee araaramneera sabboontu wajjin jettee viidiyoo hojjettee araaramanii. Ergasii sabboontuun koo turtee bultee jiraa karaa biraatiin janajjanaa jirti jechuudha. Turtee jiraanis janajjanamaa fi ture karaa biraatiin idaa fayyootti waan araaramte fakkaattee sabboontuun jiraa janajjanaa turte jechuudha. Cirraash gaafa dhuftu jiraan akkamitti sabboontuu booletti akka eege viidiyoo garaagaraa mul'ataa jira jechuudha. Kana hundayyuu fayyoon hin beektu viidiyoon gadi ba'aa jira jechuudha. Yeroo isaan keekii nyaatan, yeroo isaan piizzaa nyaatan, yeroo isaan baargarii nyaatan fayyoon koo miskiina koo quban qabdu miskiinni ijoollee wajjin oolte jechuudha. Mana keessa oolte jiraan koo fayyoo shawadee sabboontuu booledhaa kan fuudhee jiraadha. Sabboontuun fayyoo guggubuudha, fayyoo cincessuudha jecha piizzaa baargarii kan hunda fayyoon mana keessaa hojjettee laattuufis jammar jiraadha. Fayyoon ogummaas yoo ta'e ogummaa qabdi. Beekumsas yoo ta'e beekumsa qabdi. Waan irraa hafee jiru fayyoo irraa jechuudha. Piizzaa amma fayyoo cincessuu, fayyoodhuma gubuu, garaama fayyoo guggubuu cincessuudhaaf sabboontuu kana godhaa jirti jechuudha. Edda galtee torbee lama torbee sadii hin guunne guyyuma tokkoyyuu mana ishii teessee hin beektu sabboontuun jechuudha. Maal gochaa jirti yoo jechaan piizzaa affeerti, baargarii affeerti, waanummaan jiraan hin nyaanne hin jiru. Viidiyoon dhokatee gadi ba'aa jira jechuudha. Kanaaf jiraan balleessaa hin qabu. Jiraan balleessaa hin qabu. Dhiira tarii filannoo wayii barbaadee ta'a. Dubartii ishii gaa'ela namaa diiguu dhuftetu balleessaa qaba. Dubartii osoo dhiirri tokko haadha manaa mana keessaa qabu dhuftee janajjantu ishiitu balleessaa qaba. Jiraan balleessaa hin qabu. Sabboontuu haadha koo kan jettu tuubii sanatu balleessaa qaba. Kanaaf yeroo booledhaa dhaqee sabboontuu simate jechuudha. Sabboontuu eewwatu simate jira. Eessa booledhaa? Akkamitti otoo fayyoon quban qabaatiin kana maal jettu reega? Kana maal jettu? Gaa'ela jechuun waan salphaa miti jechuudha. Gaa'ela jechuun waan callisanii odeessan miti jechuudha. Gaa'ela jechuun mataansaa kabajaa. Kanaaf haadha manaasaa haadha ijoollee isaa lamaan dhiisee ijoolleen lama manaa qaba. Sabboontuun mataan ishee ijoollee lama manaa qabdi. Bareeduma yoo ta'e fayyoon sabboontuu caalti. Ogummaa yoo ta'e hin caalti. Simboodha yoo ta'e hin caalti. Fayyoon dubartii cimtuudha. Kana eenyuma keenyatu beeka. Fayyoon dubartii cimtuu akka taate eenyuma keenyatu beeka. Jiraanumti sabboontuu kanaa maaliif jaalate?
Maaliif jaalate? Maaliif itti maraate? Sabboontuu malee maaf jedhe? Kaleessa akkamitti fayyoo wajjin jiraachaa ture? Kaleessa baargarii nyaachaa turte maaliif jira? Cubbuunumti ijoolleellee nama hin qabu adara. Cubbuunumti ijoolleellee nama hin qabu. Cubbuunumti fayyoo mimmaan amma sana harcaastee boo'aa jirtu suniyyuu nama hin qabu. Maali sabboottu cubbuunumti nama hin qabu? Sijjammar ijoollee hin qabdi amma isheen. Amma ijoollee tarii jiraa umarraan ijoollee godhadhaa. Ijoollee hin qabu jechuufi sabboontuun iyyuu ijoollee qabdi. Ijoollee lama qabdi. Jiraanummaan immoo mataansaa sabboonturraan ijoollee wayii dhaashaa. Ijoollee wayii godhadhaa. Fayyoon ijoollee hin deenye yoo jedhellee haa ta'u akka. Fayyoon ijoollee qabdi. Galata waaqayyoo dhiiraaf durbatti qabdi. Fataa kan jedhe qabdi. Maal rakkateeti sabboontu wajjin gaggaragalaa akka jedhu gaaffii nama hundaati. Kanaaf fayyoo abshirii si wajjin jirra. Akkuma ta'ellee yoo ta'e fayyoo si wajjin jira, si wajjin dhaabbanna. Homaa miti yoo sabboontuun jira harkisteellee goggottee lafarrallee goggottee waan mana ishiitti hin galte ta'e numa kanatu dhaqee wal gurmeessee gottotee mana keetti si deebisa fayyoo. Kanuma dubbii hin boo'inii. Haamilee godhadhu surumayyuu jabaadhu. Haamilee godhadhu malee boochee itti of gammachiisuudhaan ta'u qaba. Amma waan tokko yoo taate nama of gammachiisuudhaan hin boo'in jechuudha. Yoo boochee yoo maraatte namni si gammada jechuudha. Garuu tasgabbooftee fataa zanaa jetteeti diina bobaa jalaan si galuu ka'u ati immoo itti kokkolfaati. Itti kokkolfaat ofirraa gaggeessita malee boochee imimmaan kee amma sanaa dhangalaastee ani kanan seene maalise kaleessa dubartittiin kaleessa achi teessee siin falmaa turte, siin mormaa turte, siin arrabsaa turte, gadi si garagalchaa turte. Ati dubartiin kun yeroo gara biyya Itoophiyaa dhufte karoorri ishii maalii jechuu qabdaa fayyootis. Karoorri ishii naaf qabdu maalii? Akkamiin ta'uu deemaa itti karoorfatte amma ishee itti karoorfatteetti yaaddee ji'a ja'a oolu jechuudha. Itti yaaddee itti karoorfattee jiraa kiyyoo koo keessa harka koo keessan galfadha jira yeroo Itoophiyaa galii fayyoo qobaa jiraachisaa itti yaaddee xumurteetti isheen siif haaraa ta'e malee fayyoo. Kanaaf jabaadhuu diina bobaa jalaan nama galtu immoo atis karaa kee qopheessii karaa ishee ofirraa deebistuu. Isinis immoo fayyoo jajjabeessaa. Warri sabboontuu kanallee beektanii warri hiriyaa taatanii gorsaa lakkii deebi'ii dubbiin kun sin baasu gaa'ela namaan diigini abbaa ilmoo isaarraan baasinii kan jedhullee naa gorsaan isiniin jedhaa. Koomentii jalatti yaada keessan hundi keessanuu viidiyoo kana dhaggeeffattanii qofan baay'inaati yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Baay'een isin jaaladha.